Yeroo tokko poolisii sabbaatiin nuu galatoomaa nageenya keenyaaf yaada'uu keessa himuu jedhaan. Dhuguma kiyyaa beeka. Laali poolisiin teenya. Qeerroo. Ijoollee poolisii irra laalina. Isaaniif jireenya ajaja hojiitti kan hiikaa jiranii. Garaan isaanii nu wajjin jira. Gaafa rakkoo san karaa keessa ol geenye ol beeynaami. Gaafa ammaatti ammallee wajjin jirra. Yaaddainaa poolisii teenya tokkina rakkoon hin jiru. Poolisii kan kararra kaa'ee nama keenya dhoorgaa jiru kaadiree biltiginnaatiimi. Homaa miti isaanillee waanuma baratan godhan. Namni waanuma beeku godhaami. Waanuma beekan godhaa jiran irra laalinaa. Homaa miti isaanis waanuma jara kaan irraa baratan jara kaan ta'uuf akkasitti yaalaa jiranii ergaan isaanii qabnu maal beeytu of malee orma ta'uun hin danda'amu. Oromoonni of ta'a malee orma ta'uun hin danda'amu. Akka ormatti sirbaan maal nama gooti? Akkasii miti. Akka ormatti sirbaan morma nama jallifti. Ijoollee teenya Oromootiini. Akkuma gadaatitti akkuma aabboo faayyoo sanitti wal kabajnee dimokiraasiin dorgomna akka wayyaaneettan karaa cuffaa isin doorsisaa nana ta'a hin danda'amu dhiisaa jennaan. Qabxii sadii irratti xiqqoo dheeressee waa jechuu barbaada. Xiqqoo irraanfachuun dhufaa jira. Waa irraanfachuu edeme Hacaaluun xiqqoo irraanfachuun dhufaa waan jirtuuf waa lama jajjabdu wal yaadachiifnee dhumarratti haala ammarra dubbanna. Tokko kaayyoon qabsoo Oromoo maali? Abboota keenyarraa kaase abboota keenya baroota 1950 irraa kaase hanga qeerroo kaleessa nu biraa kufaniititti ummanni Oromoo kun ummanni irraa dhalanne kun abbaan biyyaa kun qabsaa'onni gameeyyiinsa kaxaleen irraa dhaalan kuni maalumaaf qabsaa'anii akka gariin jettutti biyya diiguuf immoo akka gariin jettutti finciluun dharraa haraaraa itti ta'eeti immoo kaayyoo wayii qaban kan jedhu xiqqoon ibsa. Itti aansee qabsoo kana bakkaan gahuudhaaf akeeka irratti hiriirree deemaa jirru kana galmaan gahuudhaaf boqonnaa meeqa keessa dabarree maaliifi seenaa yoo ofii yaadachiisin waan keessa dabarre of yaadachiisuu baannani waan irra geenyes bakka irra geenyes sirriitti xiinxalanii gara fuulduraa deemuu hin dandeenye. Gaara baatanii beektu ijoollee baadiyyaati warra magaalaatti seenu. Warra baadiyyaati beektuun miilan deemtee gaara yoo baate hara galfii bakka jedhamu beektu muka jala kataan tokko. Bakka ono warri keenya marga wayii jala kaa'u tokko beektanii moggaa gaara baatan. Moggaarri hin jiru shawaa kana keessa akkami? Qileen dhufe sanin jira beektu uf duuba gara galteen laalta haga irraa deemte san booda bakka dhaabatte san laalte rabbii kee galateeffatte duwida qabatte akkasirraa fagaate kanas laaltee bishaan dhuyde itti qajeelta jechuudha. Akkasiimi kanaaf beektanii filosoofiin haaraa finnu hin jiru dhugaa isinitti himu waan qonnaan bulaan kenna godhu yoo beektan. Saayinsii biraa isin hin barbaachisu. Political science jinnii saayinsii hin barbaachisu. Waanuma ummanni keenya godhu waan ayyoof abboon ta'e godhu sirriitti hubannaan jiruunuu qabsoo beektu. Qabsoollee hin jiru. Kanaaf waan irra deebanne haga tokko wal yaadachiifne bakka irra geenyu immoo waliin mari'anna. Kaayyoon qabsoo Oromoo waa sadii ijoollee. Durumarraa hoggaa ka'u Oromoon waa sadiif ka'e. Tokkoffaa gaafii eenyummaati. Ummanni guddaan kun ummanni lafa bal'aa qabu kun erga gaafa sirna kolonii jalatti cabeerra erga weerara alagaatiin sirna Itoophiyaa kana keessatti qe'ee ofiit irratti cunqursaa jalatti kufeerra gita bittoonni ummanni kun akka irratti hin fincilleef akka ittiin kaaneef akka waliin taaneef dadhabsiisuu waan barbaadaniif eenyummaa isaa qoqqoodaa turan.
Gaafin dura gaafii oromummaati. Gaafii oromummaa jechuun gaafii eenyummaati, an identity question. Gaafiin eenyummaa waa sadii of jalaa qabdi. Tokko afaani. Namni afaanii yoo walitti hin dubbatin afaan isaatiin seenaa isaa, hawwii isaa, takalee taarraa taboruu yoo hin dubbatin deemuu hin danda'u. Afaan keenna mana barnoota irraa kan dhoorgameef, ka xiqqeeffamaa tureefi Oromoon akka wal hin dhageenyeef tokko gaafii eenyummaa jalatti gaafii afaaniiti. Lammaffaa aadaa. Aadaa qabnaami. Gadaa jalatti sirni nu qabnu ka fuudhaa heerumaa, ka du'aa jiruu, ka waliin jireenya gaafii aadaati. Aadaan Oromoo akka cunqurfamu, akka balfamu, eenyummaa biyya jaaruu keessaa dhiibame, eenyummaan biyya tanaa ta ormaatiin jaaramte, nuyi maqaa keenyarraa kaasee hanga bifuma nu jijjiiruu dadhaban malee orma taanutitti kan godhamaa tureef kana ofirraa hambisuudhaaf sochiin kun godhamaa ture jechuudha. Kan sadaffaa seenaadha. Akkuma reefu jedhetti ummanni seenaa hin qabne, ummanni kaleessa hin beekne gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kanaaf gaafii eenyummaa Oromoo hoggaa jennu gaafii afaanii qaba. Gaafii aadaa qaba, gaafii seenaa qaba takka eenyummaan. Lammaffaan eenyummaatti aanee ka seenu gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyaati. Oromiyaa tana Rabbi nuu kenne. Sabbata Rabbi durratti nu uume. Dachii qabnu tana abboo fi hayyoo irraa dhaalle miti. Orma irraa kaafattani jiran. Keenya miti. Qe'ee keenya irratti garuu, laggeen keenya irratti, ooyiruu keenya irratti sirnoonni dhufaa dabraan ummata keenya saamaa yoomsaa waan turaniif qabeenya keenya kan lafa jala jiru, kan lafa gubbaa jiru, kan qilleessa keessaatillee Oromiyaa keessatti itti fayyadamaa ta'uu qabna malee hiyyoomuu hin qabnu kan jedhu gaafiin lammataa. Gaafiin sadaffaa qe'ee teenya irratti, Oromiyaa teenya irratti gandarraa hamma oliititti kan namni takka akka sirna naftanyaa sanitti ormi dhufee qawween nu bulchu, lammaffaa akka zamana wayyaanetitti doofaaf du'aa nu keessaa baasanii ittiin nu bulchuun ta'uu hin qabu. Nama nuu ta'uun sagalee keenyan akka gaaf gadaatitti filanne heeraaf seera warri nu filanne tumuun buluudha jechuu. Gaafiin Oromoo sadii tanan irraanfatinaa sadii. Gaafii eenyummaati. Gaafii abbaa biyyummaati. Gaafii qabeenyati. Gaafii mootummaa dimokiraatawaa, sirna dimokiraatawaan buluuti. Kana tiyooriin himi kan hin jechaa ture. Sochii afran qalloo jechuu beeytoni ka baharraa ka'e. Kaalii birraanfaa keessa turan. Oromummaan tuffatamtee dhiibamtee waan turteef nu namaa gatii miti. Dirree dhawaa keessatti bara san keessatti cidha cidhaatirratti namni keenya afaan ofiitiin sirbuu hin danda'u ture. Sochiin baharraa dhalate, sochiin lixarraa dhalate. Uummanni keenya kan Protestaantii gama lixaa jiru afaan ofiitiin waaqa isaa waan kadhachaa tureef san cunqursuudhaaf yaalaaleen afaan keenyaaf nuufi Rabbi jidduu dallaalli hin barbaachisu har'a qees balaayifaa jedhan dur gidaada soollanfaan gama lixaatii jechaa turan jechuudha. Gaafiin eenyummaa gama lixaatiif gama bahaatii mayre suni tokko kana ragaansa. Lammaffaa waa'ee sochii fakkeenyaaf Jeneraal Taaddasaan faan Maccaa Tuulamatti keessatti godhaa turan. Hamma dheeratitti deemanii qalanii Oromoo waliin nyaachisan. Oromoon tokko addaan hin fagaatiin waliin irraanfatiin amantii adda addaa qabaattus bakka adda addaa qubattus ati ummata tokko hidda tokko irraa dhufte. Hireen teetis waliini kan cunqurfamtu kan dhiitamtu. Islaama waan taateef, kiristaana waan taateef, baha waan dhufteef, kaaba waan dhufteef, gammoojjitti waan dhalatteef, baddatti waan dhalatteef osoo hin ta'in Oromoo waan taateef jedhanii wanni barsiisaa turaniif gaafii eenyummaa cimsuu barbaachisa waan ta'eef. Odaa qabdanii odaa agartan kana. Odaa agartan kana. Laaftutti dhufne beektaa jennu. Odaa amma nu hundi ofirraa qabnu kana Hayilamaariyaam Gammadaa fa'atu mallattoo waloo Oromoo jee kaa'e. Hayilamaariyaam Gammadaatii fi Maammoo Mazammir gaafa ajjeesan Hayila Sillaaseen maal jedhe beektu?
jara lamaan sana jeessa hidheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu noo jedhanii yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun oromiyaan tun deebitee akka jaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatitti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuudha geessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti. Kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqiyan lafa ajaa'ibaati. Baalee qofti Oromiyaa qallabuu danda'a. Garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Ashkara ormaa ta'uu hin qabnu jedhaniiti kan fincilan jechuudha. Kuni harkan dhayinaa dhaggeeffadha. Maaliif gariin irra waan irraa dhufne nu irraanfachiifteeti sirna kaleessa ofirraa kaafne jalatti deebisuu barbaaddi. Kanaaf tokko gaafii abbaa biyyummaati. Lamaan kara dhawaatan deemaa as geenye jechuudha. Kan sadaffaa mootummaa walooti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruu. Hanga ammaatitti gaafa qabsoon dundura xirroorraa eegalteerraa, baharraa eegalteerraa, kibbarraa eegalteerraa, lixarraa eegalteerraa, jiddu galeessaa dhooteerraa, bara afran qallootirraa, baaleetirraa, maccaatu lamaatirraa kaasee hanga ammaatti qabsoon tun gulantaa takka huu boqonnaa gurguddaa sadii jala akka dabarte yaadachuun barbaachisaadha. Tokko revival phase ka jennu ka dadammaqiinsa. Oromoon kun erga sirna Minilikiin cabee malkatti addaan qoodamee eenyummaan isaa dhiibame eenyummaa alagaa akka fudhatuuf irratti hojjetamuu eegalee booda hoggaa qabsoo eegalu ka duraa hojiin duraa gaafin duraa gaafii Oromummaa ta'ee miti. Hojiin duraa abboonni keenya qabsaa'onni nu duraa godhan eenyummaa Oromoo deebisanii ijaaruudhaaf uummata kana dammaqsuu qaban turan. Sirboota amma akka dumbushee galaa Ali Birraan sirbuu nu jaalalaaf itti wal xabbasuu deemnu kana laafaan se'inaa. Don't take it. Sirboota Ali Birraa, Ali Shabboo kana hoggalaaltan, even kaabbutoo boodarra hoggalaaltan. Lafa Oromoo kana keessatti waan jaalallee wayii jalaa badde fakkeessetti asoosaarraa kaasee hamma dirree dhawaatti hamma kamisetti si geessa. Uummata keenya wal barsiisaa turan jechuudha. Uummata keenya dammaqsuu turan jechuudha. Yeroo ishee Mammarra Shaaffaan gara Somaaliyaa dhaqanii reediyoo afaan Oromoo yeroo duraatiif eegalan qawwee fuudhanii caakkaa seenuu wallaalaniiti miti. By the way, namni tokko Ayyuub Abubakar jedhamu ka yeroo san dhaqee reediyoo sana eegale loltuu ture Kubur Zabanyaa keessatti warra Mangistuu Naawwayii wajjin Hayila Sillaasee garagalchuuf hojjeta. Loltuun beekamaan qawwee qabu kuni qawwee barbaada dhiisee maaliif miidiyaatti deeme hoggaa jenne ummata sammuu isaati irratti hojjechuu waan qabuuf ummata dammaqsu Oromummaa ummata barsiisu ummata wal yaadachiisu walitti hidhuun the revival phase baroota 1960 irraa hanga 70tti hojiin qabsoo Oromoo keessatti hojjetame the revival phase bara dammaqsuu Oromoo jennuuni jechuudha. Itti aansee bara 1970 irraa kaasee sochii barattootaaf sochii qonnaan bulaa godhame keessatti reconstruction phase seenna. Yeroo Oromoo deebi'anii ijaaru ummata dammaqsitee jaartaa jechuudha. Hayilee Fidaa maal jee ummata ni dammaqsita ni jaarta ni dhachiifta akkasitti bilisa baataadha. Adda bilisummaa Oromoo dhaabuun barruulee adda addaa dhaabuun yeroo sanitti jaarmayni gubbaaf alatti maqaa icaatiin haa ta'u Maysooniin haa ta'u Ibnaagiin haa ta'u warri dhadhaabatamaa ture suni reconstruction phase. What happened in the reconstruction phase? Reconstruction phase keessatti wanni ta'e maali? Yaanni Oromiyaa jedhamu kun uummata keenya keessa akka seenu. Hayyoonni akka Hayilee Fidaa fi Sheek Marraa Shaatfaan uummanni Oromoo qubee mataasii ittiin barreeffachuu qaba jedhanii barruulee qopheessanii uummanni keenya afaan isaatiin akka baratu gochuun. Uummanni keenya biyya alaa jiru warri asii dhiibamee bahee seenaa Oromoo barreessuun yaanni Oromiyaa Oromoo jedhu kuni mataa namaa keenya keessatti akka ijaaramu reconstruction waan diigame san deebisanii ijaaru Oromoo Minilik diige san deebisanii ijaaruun baroota 1970 irraa hanga bara 1991tti deeme jechuudha.
sagaltamii tokkotti sirriitti qalbifadhaa. Maaliif handooteef saamunaa habashaatiin mataa nu keessaa dhiquu yaalaa waan jiraniif. Filannoo boodatti dhufna. Don't worry about election. Waan keessa dabarre beekuu barbaachisa. Phase 1 1960 irraa hanga 70 the revival phase ummata keenya hojii dammaqsuuti kan hojjenne. 1970 irraa hanga 90 reconstruction phase yeroo Oromoo fi Oromiyaa ummata keenya keessa deebisnee ijaarre. Yeroo waraana bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo adda bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre, yeroo sagalee bilisummaa Oromoo jedhamu ijaarre keessatti 80moonni kun yeroo ammoo wareegama qaqqaalii itti kafalle. Gariin irra qabsoon Oromoo achiin keenya maal no. Baay'ee deemne bareedaan keenya reconstruction hoggaa jennu tokko isin yaadachiisa. Yartuun amma waan deddeemtuun tokko akka beekaniif. Oromoo har'a qoqqooduu barbaadan sadarkaa akkanatti nuu dammaqnetti bara dukkanaa san keessatti Oromoo jaaruudhaaf jecha shiniga jechuudha yaadachuun ooltan. Magarsaa Bariifaan gargaarsa qabsoo kanaatiif gara Somaaliyaa hoggaa deeman amantiitti adda baasanii yeroo ajjeesuu deemanitti nu Oromoof gabbaane amantiidhaan adda baaneen dhumnu jedhanii yeroo dhuman sanitti yeroon sun yeroo Oromummaan itti ijaaramaa turte jechuudha. Oromoo dammaqsine Oromoon ijaaramet wanni mataa Oromoo keessatti ijaarame waan tokko isin yaadachiisa. Bara 1986 baraan dhaladhe jechuudha akka Awurooppaatti. Nama Profeesar Mahammad Hassan jedhanitu jira. Biyya alaa dhaqee asirraa qabsoorraa biyya alaa hiree argate. Maal jedhan warri har'a Oromoo xiqqeessuun barallee hin xiqqeessan. Wanni Oromiyaa jedhamtu tuni mataa hayyoota muraasaatii fi daasporaa malee lafarra wanni jiru hin jiru wanni Oromiyaa jedhamu kijibaa jedhanii waan jedheen beeyta. Hin cinqaminaa jedheen. Oromiyaan mataa Oromoo keessa teenyan guyyaa lakkaatti malee lafarratti bat jettee buutee ijaaramti jedheen. This is 1986. Hayyichi irraa gebeeytan hin dhaadanne hin dhawwaaqe 91 Oromiyaan ijaaramte moo hin ijaaramne? Qubeen hojii qabatte moo hin qabanne? Mallas nuun kennine hin kijibanii bar. Dhiiga baaroo tumsaatiin dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamaatiin kan Hayilee Fidaatiin kan Taaddasee Birruutiin kan Maammoo Zammazammariin kan Badoo Dachaasaatiin Oromiyaan sun Oromoon irratti hojjetee dadammaqsee Oromoon wal jaaretti osoo jarattiitu wixxifattu 91 Oromiyaa gadi ijaarree qubeen barachuu eegalle jechuudha. 91 booda hoo maalin isin jee? The first phase was revival. The second phase reconstruction. The third phase actualization kan jennuun implementation jechuun kan dandeenyu. Oromiyaan ijaaramuun abbaa fedheen haa guutamtu. Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuu eegaluun jajallattus hir'attus haphattus 91 irraa kaasee hamma 2018tti hojiin hojjetamaa ture. Oromoo dammaqee ijaarame san Oromiyaa dammaqiinsa uummataa sammuu Oromoo keessa ijaarame san hojii irratti hiikudha jechuudha. The third phase kan jennuun uummanni keenya magaalatti galuun afaan ofiitiin barachuun biirokraasiin even opinion leeyoo taate biirokraasii keessa namni keenya galuun yeroon sun yeroo actualization jennee irratti deemaa jiru. 2018 yeroo qabsoo keessanii qabsoo qeerrootiin jijjiiramni kun dhufu reconstruction santu waan ijaarame santu Oromiyaan ijaaramuun qubeen barachuun dhaloota qubee jennee irra ittiin uf jennu kun qeerroo jennee irra ittiin hin jennu kun qeerroon kun 69 waraana bilisummaa Oromoo dura yeroo dhaabuudhaaf deeman jaarraan faan edaniitti ijaaran qeerroo ganamaa jedhama. Nama 36 osoo deeman bidiruun jalaa cabte Somaaleetti hidhaman waggaa 5 achirraa deebi'ee dhufe. Sochiin keenya kun nu yaala teenyee isin as teessanii gariin mana hidhaa ta'e kan finiinsuu dandeenye qabsaa'onni duraa wareegamtoonni nu duraa lubbuu isaaniitiin dhiiga isaaniitiin Oromoo dammaqsanii Oromiyaa barreessanii qubee hojiitti waan hiikaniif nummoo dhaloota san waan taaneef san irraa fayyadamnet sirna wayyaanee waggaa 50 nu nyaachuudhaaf qarriffaa qarachaa turte afaan qabattee qeetti akka gooltu goone jechuudha. Kuni feezii kana. Now 2018 as maal keessa seenne
Feezin sadan dura gaafan biyya kana dhufe waan inni isin jedhe. Feezin sadan dura is a resistance phase. Governance itti ceenaa jenne. Kaayyoo sadan osoo hin gatiin. Kaayyoo eenyummaa, abbaa biyyummaa fi mootummaa ofii. Ce'umsa kana keessatti akka yaannetti illee ta'uu baatu. Jarri bakka ofiitti deebi'uuf illee yaalu amma qabsoon itti aanu qabsoo mootummaa ummataa dhaabuuti. Dhagaya. Gaafileen sadan Oromoon qabatee baye suni they are indivisible. Adda qoqqoodamuu hin dandayan. Addaan hiramuu hin dandayan. Akkamitti jedha? 91 qubeen barachuu eegalleemi afaan keenya. Oromiyaa jaarranneemi. Gaafilee gurguddoo keessaa xiqqoo deebi'aa dhufte. Gaafiin eenyummaa, gaafiin qabeenyaa amma fakkeenyaaf keessattuu waggoota lamaan dabre kana keessatti saamicha wayyaanota dhaabuu danda'uun haga tokko saamichi nurraa dhaabachuu. However, afaan keenya irra qancaree jira. Oromiyaa keessatti afaan kun waggaa 27 kana uf duuba deemaa jira malee guddachaa deemaa dhabuun manneen jire hojii adda addaa keessatti even manneen Oromiyaa yoo dheettan waan naannoo biraa dheettan itti isinif fakkaata. Kaasamu afaan hundaan afaan biraatiin. Aadaan keenya amma humnaan xiqqoo irreecha kanaan jabeeffataa dhufne malee aadaa keenya irratti qorannaan gahaan godhamaan jiru. Promoshiniin gahaan godhamaan jiru. Har'as aadaan Itoophiyaa aadaa ormaa taate nu garuu wajjin ragadaa deemu. Qabeenyi wayyaan irraa hambifanne har'as ormatu itti fayyadama malee dargaggeessi keenya hojii dhabee jiraata. Waa'ee isinitti himu haga feete eenyummaa kee deeffatte haga feete qabeenya kee deeffatte mootummaa siif ta'u yoo hin qabaatin mootummaa siif ta'u yoo hin filatin gaafiin sadan suni mootummaa siif ta'u jechuun ka ati filatte ka boru na buusa jedhee sodaatu yoo qabaatteen alatti eenyummaa keetis guddisuus tikfachuus hin dandeessu. Qabeenya hattuu fi saamturra hambifattes misoomfachuu guddifachuu hin dandeessu. Boqonnaan amma itti jirru kuni boqonnaa gaafii sadaffaa san bakkaan geenye gaafii lamaan hafanis hojiitti hiiknu jechuudha. Kanaaf isinitti hin dheeresse maaliifi miidiyaa kanan lallaala kaadiree waan haasoftu laala. Bakka wayyaan illee qilleensummaa fuudhee waan deeme itti fakkaata. Afaan Oromoo kunis akkanumatti waan namni asiin ga'e itti fakkaata. Oromiyaan tunis akka xaddeetti gamaa nyaatan tuni lafumatti waan dhuftee fi har'uma kaadireen waan jaaree itti fakkaatan no. Waggaa 50 itti buqqaanee itti cabne itti dhumne akka finne akka yaadattaniif. Filannoo kana filannoo Baqqalaa fi Abiy jidduu Jawaar Mararaa jidduutti miti. Filannoon kun kaayyoo kumaatamaan itti wareeyne. Kumaatamaan manneen hidhaa keessatti itti kola'e. Itti gudeedan kumaatamaan baqatee bishaan keessatti itti dhume bakka takkatti kan ittiin ceesifnu malee akka gariin itti fakkaatutti yeroo itti qoosaatii miti. Ijoollee taphaa simbiraa lubbuudha. Nuuf filannoon kun ka amaanaa abboota keenya hiriyoota keenya asitti sabbata keessa nu biraa fixanii tarkaanfii takka bakkaan hin geenyu guututti tarkaanfii takka gara fuuldura itti ceesifnu jechuudha. Kana akka yaadattaniif don't ever forget biyya kana keessatti waan nuti taane biyya kana keessatti waan Oromoon tahe bineensi hin taane ilma namaatiif. Dhaamsi ani isiniifis qabu qeerroo keenyaafis miseensota keenyaafis qabsaa'otaafis qabu. Waan haaraa uumaan jiru lubbuun teenyas qaariin keenyas kan abboota keenyatiin hoggaa ol bira qabamuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf xurreen irra jirru karaan dhiigaan taraarame lafee abboota keenyatiin lafarra kaa'ame waan ta'eef filannoo kanas filannoo akka taphaatitti ittiin ilaalamu akka hin taane hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf filannoo kanatti hin seenna. Filannoo kanatti akkamitti seenna? Hirbuu ummata nu biraa kufee bakkaan ga'uudhaaf
waadaa hiriyoota keenya jaallan keenya qaama irratan nu keessa jiranii homaa godhuuf hin dandeenyu garuu kan hin cabe lafatti miti akka jaanii isaan at least nagaa rafaniif. Kanaaf qophii godhaa jirra. Qophii godhaa jirru duula eegallee jirra. Waan gooneef sababa qabna. Fakkeessaan isaan faranjitti fakkeessan. Warri Islaamaa maal jabee daadurreen hajjii dhayiteef eegeesii akkas gochuun dhiiftuudha. Jarri kunis dimokiraasii waan jedhaniif haa mul'ifatanii duula goone akkuma yaannatti duula torban lamaatiin amalli isaanii as deebi'aa jira. Nuyi garuu karuma kaleessa abboonni keenya irra deeman deemna. Tokko Oromummaatti amanna. Lama tokkummaa qabsaa'otaati irratti hojjanna. Sadaffaa beekumsa qannuu fi muuxannoo qabsootanaa ta biyyoota biraa walitti fidnee tarsiimoodhaan masakamna. Afraffaa naamusa cimaadhaan sochoona. Naamusa qabsootiin. Kanaaf bakka amma jirrurraa kaane akka isaan wacanii miti waan tokkoon isinitti himu. Jaarmeeneen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti amanan. Ummanni kun biyya kana keessatti dhugaa qaba. Dhugaa kamnammoo dhiiga isaatiin asiin gahate gara fuulduras mootummaa isaa malu jaarrachuu qaba warra jedhu wajjin wal taane gamtaa kan jaamu uumne xumurree jirraa jechuu. Ilma namaatiis. Bilisummaa Oromoo, Koongiresiin Federaalawaa Oromoo, Paartiin Biyyoolessa Oromoo finnee jirra akka jarattiin odeessituu miti dheengaddas waliin turre. Warri sirna naftanyaa ol deebisuu barbaadu birrii biliyoona walitti guuraa jira. Kaadree ofii ittiin haasofsobdu malee qabsaa'ota Oromoo chirichaaroon hin bitattu kana siniif hin mirkaneessa jechuudha. Gorsii fi dhaamsi ani deeggartootaa fi paartii warra biyya bulchuuf qabu. Qabeenya guddaa qabdan. Naggaadee doorsiftanii miseensarraa guurtanii mootummaarraa hattanii biyya alaatii maqaa keenyaan liqeeffattanii qabdan. San isiniif rabbitti wal gaafata qabeenya qabdaniin hanga dandeessan nama bitadha rakkoo irraa hin qabnu. Caasaa mootummaa qeerroo wayyaanee irraa ari'ee harka isin kaa'e isin harka jira. Odoo haqallee ta'uu baatanii itti fayyadamaa sunillee nu yaachiftu jennaan. Miidiyaa mootummaatii fi warra alagaa isin wajjin jiru wajjin maqaa halkanii guyyaa nu balleessitanii itti jabaadha. Maqaan keenya onnee uummata keenya keessa jira hin sodaannu. Propagaandaa itti abuubaa jennaan. Warra Oromoo jibbu Oromiyaa diigee Itoophiyaa lumutti ijaaru wajjin qubee walitti kaayatanii nutti jirtanii gaa'ila gaarii isin haa godhu itti jabaadhaa jennaan. Maallaqaan nu caalanii dhaaba mootummaa harkatti galfatanii hattuu fi booyyee jigii hammatanii filannootti haaseenanii yoo kanaan nu caalanii nu mo'atan laxxi jenneet mo'amnee harka kenninee akka mormituutti itti fuufna. Wanni hin fudhatamne garuu mootummaa harkaa qabna jedhanii miseensota keenya hidhuun aangoo harkaa qabna jedhanii hogganoota keenya ajjeesuuf doorsisuun waajjiroota keenya banuun never kun fudhataman qabuu jennaan. Beeytaa garaana nyaatanii. Mee waaqa isin uume sodaadha. Ummata Oromoo waggaa 50 hir'isirraa irraa haga Mallasaatitti mootummaa tan harkatti kaayatanii
faranjii haga chaayinaa araba haga gurraachaa sadaqaa kadhatanii tumanii hidhanii ajjeesaniif duuba deebisuu dadhabani. Warri kaleessa wayyaanee jalaa ba'e kuni ajjeechan sodaachisuun duuba deebisuu danda'a. Waan tokkoon sodaatinaa. Never doubt ummata Oromoo. Ummata Oromoo dhibbaa itti amanan. Ummata dhugaa qabu akka ta'e. Ummata tokkummaa cimaa qabu akka ta'e. Shufuroon gandaaf amantiin fiffiidu. Gabaan Oromoo isinitti himu. Itti himaa warra of wallaale kanatti. Gabaan Oromoo jal'aabni Oromiyaa liishoon isaa dhiiga qabsaa'otaatiin tolfame. Girgiddaan isaa muyni isaa lafee goototaatiin dhaabame. Abadan jumlaa malee chirichaaroo hin bitatu. Kana itti himaa. Nuni dhan jechuufi miti. Waajjira keenya cufan jechuufi miti. Nun ajjeesan jechuufi miti. Moojii warra amata dhibba nugusa ta'uu barbaaduu malee nuti du'uufis hidhamuufis dhabamsiifamuufis qophii qabsaa'ota nuti. Qabsaan Oromoo bolola aangoo hin qabu bolola bilisummaa malee. Bilisummaa ummata isaa malee. Dhugaa ummata isaa malee. Tarsiimoo qabna. Tokko yoo hidhan kumaatama itti hiriirsina. Tokko yoo ajjeesan kasan daranii jala itti ol baafna. Abadan waan takka beekuu qaban. Ji'a as deemu filannoo as deemu kanarratti jaalatanii jibbanii wixxifatanii ka danda'an nu keessaa ajjeesanii hidhanii ummanni Oromoof Oromiyaa akkan isin argu kanattin arga. Mootummaa isaa ta'u inuma filata bakka. Inuma filata. Kanammoo dhaatu dingoonu beeytu. Wal beeyna bar. Wal beeyna. Amma isaan maal yaadan beeytu. Miseensa miliyoona 7 qabnaa jedhan. 70 kenna caalaa onneef dhugaa